Miidiyaan hawaasa guddichi Facebook waraana bilisummaa Oromoo fi qabiyyee isleellisan Facebook irraa haaquu addaatti BBCf mirkaneesse. Dhaabbatni Facebook waraana bilisummaa Oromoo taree dhaabbilee fi namoota hamoo waan galchee fi guutummaatti Facebookitti fayyadamuu akka hin dandeenye uguruu hima. Woboonii Facebook badhurkamuun maal jechuu? Elias Mulugeeta gabaas qaba. Dhaabbanni Facebook waraana bilisummaa Oromoo pilaatfoormii koorraa ugureera jechuun maqaa waboo yookaan kanneen jaarmicha bakka bu'aniin fuulli banamu yookaan banamee jiru ni haqama, kan banamuuf jiraatus hayyama in argatu jechuudha. Qabiyyeewwan namoota biraan maxxanfaman garee kanaaf deeggarsa kennu yookaan hokkora gareen kun uumu leellisu jedhaman ni haqamu. Facebook murtee kanarra gahuun dura ogeeyyii dhimmichatti dhiyeenya qaban waliin mari'atee sirna jiru tokko tokkoon akka hordofu dubbii himaan dhaabbatichaa ibseera. Murtee Facebook kana ilaalchisee yaada qaban akka ibsan BBC'n dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii dubbisee murtee kana quba akka qaban himaniiru. Murteen kun gareewwan adda addaan sagalee saba Oromoo fi cunqurfamtoota biroo ukkaamsuuf dhiibbaa duula propagandaan dhufedha jechuunis ibseera. Itti dabaluunis biyyattii keessatti gareeleen mirga namoomaa sarbuu fi ajjechaa raawwachuuf kan ragaan irratti dhiyaatu biroon bilisaan Facebook osoo fayyadamanii waraana bilisummaa Oromoo propagandaa bu'uura hin qabneen uguruun imaammata Facebook irratti eenyu dhiibbaa gochaa akka jiru agarsiisa jedheera. Imaammanni jaarmiyaalee fi namoota hamoo Facebookii imaammata jaarmiyaalee shororkeessoo garee jibbaa fi jaarmiyaalee yakkaa dabalatee qaamolee biroo ilaallatudha. Dhaabbanni Facebook imaammata isaa kanarratti hundaa'uun qaamolee miti mootummaa hokkora uuman jechuun erga farajee akkaawuntii jaarmichaa fi qabiyyeewwan garee sanaaf deeggarsa agarsiisan akkasumas miseensota isaanii beekamoo Facebook irraa nan uggura jedha. Qabiyyeewwan maxxansa Facebook kanneen sochii hokkoraa jaarmiyaa kanaa leellisanis ni ugguramu jedheera. Dhaggeeffattoonni Amooduu gabaaboo addunyaa isaan dhageessisaa jalqabaanii keenyatti barataan gan 17 aduu dhokateeman barumsa shamarranii seenuu qabamee reebichi gaa'inii lubbuun isa dabru poolisiin ibsa. Baratoota dhokatanii seenan jaheessa barataan kutaa 12ffaa kun istook ture. Baratoonni 5 miliqanii qabam kun baratoota aaranii fi hojjetootaan tumame. Lammiileen Kanadaa cabbir mucucaatanii kufan bulchiinsa magaalaa himachuu danda'u jedhu manni murtii waliigal Kanadaa manneen qopheessa magaalota cabbii daandiirra kaasuu dhabuun yoo namni miidhamee bilis hin ta'an jechuun gaaf kamisaa mure. Ogeessonni wallaansa baqaqsanii hodhuu US kalee booyyee milkaa'inaa namaaf jijjiiruu danda'an. Milkaa'inni kun gar fuulduraatti hanqina kutaa qaama gumaachuu furuu danda'a jedhanii abdatan.